Shama akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa oduu waxabajjii 5 bara 2022 qindeeffannee dhiyaanne isinitti himnaa oduu waliin an Naato Lammiiti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa sossa'u lixa shaggar ona Amboo fi Jalduu keessatti tarkaanfii ilaalessaa humna diinaa irratti fudhachuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Waraanni murna bilxiginnaa lammiilee nagaa Amaaraa irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufuun godina Qellem Wallaggaa ona Hawaa Galaan keessatti ajjechaa raawwachuun beekame. Jaalacciitii Bantii dabalata qaba. Gareen faashistii PP maqaa uummata Amaaraa tutuqameen daldala siyaasaa uummaticha irratti raawwachuun walitti bu'iinsa sanyii uummata Oromoo fi Amaaraa gidduutti dhalchuu barbaaduu fi gooticha waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuu barbaadu Projektii ammeenya isaa saboota yeroo dheeraaf wal kabajaa fi jaalalaan jiraatan gidduutti uumaa jira. Haala kanaanis lixa Oromiyaa godina Qellem Wallaggaa ona Hawaa Galaan ganda 21 keessatti adoolessa 4 bara 2022 waraanni faashistii Abiy Ahimad lammiilee Amaaraa hedduu irratti tarkaanfii ajjechaa fi qabeenya barbadeessuu raawwachuun lubbuu lammiilee balleessee jira. Murni bilxiginnaa lubbuu qulqulluun tirga siyaasaa taphatu ganda 21 bakka lammiileen Amaaraa heddumminaan jiraatan irratti balaa kana qaqqabsiisuun ittiin waraana bilisummaa Oromoo yakkuuf yaalii yoo taasisan iyyuu sirna Abiy Ahimadiif gochi akkasii haaraa miti. Diraamaa akkasii baatii waxabajjii keessas ilmaan Amaaraa godina lixa Wallaggaa ona Gimbii ganda Tolee keessa jiraatan irratti raawwachuun siyaasa hojjechuuf yaalii godhanis uummata isaan miidhaman jedhan osoo hin hafin ajjechaa kana kan raawwate waraana bilxiginnaa ta'uu ragaa ba'anii jiru. Murni bilxiginnaa ajjechaa lammiilee nagaa Amaaraa irratti raawwachuun uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin xureessuuf shira hojjechaa jiruun ofumaa dhama'aa malee bu'aa irraa akka hin argannee fi qabsichas duubatti deebisuu akka hin dandeenye jiraattonni ona Hawaa Galaan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni bilxiginnaa godina lixa Harargee ona Ciroo keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuun uummata hidhaan dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalal Gufaa Diinaa dabalata qaba. Akka dambaliin oduu ba'aa Oromiyaa godina Harargee lixa aanaa Ciroo irraa arganne ifoomsutti gareen duula duguuggaa sanyii labsuun afaan qawween biyya geggeessuu irra jiru murni faashistii PP uummata nagaa irratti reebichaa fi hidhaa geggeessaa jiraachuu ammeessuun adoolessa 3 bara 2022 aanaa Ciroo keessatti namoota nagaa 4 badii tokko malee hidhanii jiru. Ona Ciroo keessatti sababa ilmi isaanii kan ji'a darbe keessa miseensa obooti jechuun reebicha guddaa irratti geggeessuun waxabajjii 17 bara 2022 hidhanii kan turan barsiisaa ispoortii kan maqaan isaa Maadii Mahammad Abdullee jedhamu ilaaluuf dhaqaniin isaanis itti dabaluun hidhanii jiraachuu jiraattonni bilbilaan dubbifne har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Maatiin barsiisaa ispoortii Maadii Mahammad hiriyoota isaa fi kanneen biroo hidhaman keessaa kan maqaa arganne abbaa Maadii Mahammad Abdullee hiriyaa isaa barsiisaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum kan ta'e Dr. Amaan Kanniisoo haadha Maadii fi kanneen biroo kan maqaan nu hin qaqqabin hidhamanii jiraachuu maddeen ifoomsaniiru. Murni bilxiginnaa Oromiyaa dirree lolaa taasisuuf bahaa fi kibba baha Oromiyaatti humna waraanaa guuraa jiraachuun barame. Jaalladhi Oromoo dabalata qabdi. Gareen maafiyaa PP maqaa duula sakattaa obbo jedhu sababeeffachuun waraana isaa dhiyeenya kana mooraa leenjiitii baase kan maqaa humna farra riphee lolaa jedhamuun waamamu baha Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaatti bobbaasaa jira. Murni shororkeessaan PP kan afaan qawweetiin impaayera tiksuuf dhama'aa jiru dhiyeenya kana adoolessa 3 bara 2022 irraa jalqabuun godinoota baha Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaa keessaa onoota danuu keessatti maqaa duula sakattaa oboo fi saboota Amaaraa tiksuu jedhu sababeeffachuun tiksitoota sirna Minilikii kanneen ta'an uummata nagaatti bobbaasuun doorsisaa jiraachuu odeessi maddeen onoota garaagaraa irraa arrata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Akka maddeen ijaan argan godinoota Baalee onoota akka Haroo Dumaal irraa ibsitti gaafa adoolessa 3 bara 2022 waraanni dantaaf jiraatu bilxiginnaan onichatti bu'ee akkuma konkolaataa irraa bu'aniin uummata hiraarsaa turu maddeen dabaluun addeessaniiru. Godina Wallagga lixaa aanota tokko keessatti murni maafiyaa PP hidhaa fi darara kanaan dura caalaa ammeessaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni murna bilchiginnaa ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuun akka waan impaayeratti kufaatii irraa baraaruutti meeshaa waraanaa godhatee itti fayyadamuun
yeroo fedhetti ammoo humnaan ukkaamsee leenjii waraanaaf erge lola isaan hin laallannetti bobbaasuun waraanni biddaaf qophaa'e gochaa jira. Kaleessa adoolessa 4,2022 saayitii 6 akka lakkoofsa impaayirattiitti godina lixa Wallaggaa aanaa Gimbii bakka Maqanajjoo iddoo addaa gabaa Jimaataa jedhamu keessa barataa ayyaanaa Sanbatoo jedhamu waraanni weerartuu PP badii tokko malee qabuun reebichaa fi dararaa hamaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Gimbiitti darbatanii jiru. Oduudhuma wal fakkaatuun adoolessa 2022 godina lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo bulchiinsa magaalaa Calleyaa keessatti dargaggoota maqaa ati miseensa waraana bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun ukkaamsanii qabanii deemuun eessa akka isaan geessan hin beekamin jiru hedduudha. Dargaggoonni ukkaamfamanii bakka kam akka geeffaman hin baramin jiru. Kan ammaaf maqaan nu qaqqabe Mootii Zawudee Kitilaa barataa kutaa 12 kan ta'ee fi Dhaabaa Shifarraa Daannoo kan jedhamu ammoo barnoota fayyaa baratee waggaa tokko dura eebbifame hojii barbaaddachaa akka jiru keessa beektonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maatiin dargaggoota kanaa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko jedhanitti maatiin dargaggoota kanaa mana hidhaa kan bulchiinsa magaalaa Calleyaa keessatti argamutti irra deddeebiin dhaqanii gaafachaa akka turanii fi ijaan arguu akka hin dandeenye himuun adoolessa 3,2022 galgala irraa naannoo mooraa hidhamtoota bulchiinsa magaalaa Calleyaa keessatti argamutti sagaleen meeshaa yookaan dhukaasni turuu ibseera. Sababa dhukaasa sanaa waan hin beekamneefis dargaggoota kana ajjechaa irratti raawwachuun ajjeesanii gatuu laata kan jedhu shakkii keessa galanii jiraachuu ibsaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa keessatti waraanni murna bilxiginnaa abbaa maatii tokko ajjeesuu jiraattonni dubbatani. Jaaleeraan Gameessaa waan qindeeffattee qabdi. Murni bilxiginnaa miidhamuu fi ajjeefamuu saboota kan biroo gadda itti dhagaamu yeroo ibsu kan uummata Oromoo garuu ajjechaa irratti daran ajjechaa dabaluun gadda irrattis gadda qe'ee uummata Oromootti dhalachiisaa buluun galgalli fi ganamni ilmaan Oromoof jireenya gadadoo fi boo'ichaa ta'eera. Murni maafiyaa PP ilmaan Oromoo hidhuu, saamuu, qe'eerraa buqqisee godaansisuu fi ajjeesuu hojii idilee isaa jalqabaa godhachuun marartoo tokko malee xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin impaayiricha jalatti ilmaan Oromoo waggaa arfan kana keessatti miidhaa jabaa irraan ga'aa jira. Haaluma kanaan adoolessa 3,2022 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa ganda Dagaagaa Dhidheessaa bakka addaa Efreem jedhamutti obbo Tafarraa Baqaaluu kan jedhamu abbaa maatii kan ta'e mana jireenyaa isaa fuulduraa qabanii erga fuudhanii deemaniin booda yakka tokko malee Oromummaa isaa qofaan yakkamaa gochuun daandii irratti ajjeesanii bira darbuu maddeen aanaa Diggaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraataan aanaa Diggaa tokko maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himetti obbo Tafarraa Baqaaluu kan jedhaman hawaasa naannoo isaanii keessatti nama namaaf yaaduu fi qabeenya qabu irraa harka qalleeyyii gargaaruu irraa kanaaf siyaasa kam keessaa iyyuu akka quba hin qabne himuun ajjeefamuu fi dararamuun Oromoo daran jabaatee qabsoo uummatichaa akka galmaan geenyuuf nu kakaasa jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti yaada isaa ibseera. Godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamtoota mana hidhaatii baasuun ajjeesanii gatuu jiraattonni dubbatani. Jaalgalma Oromoo dabalata qabdi. Magaalaa Naqamtee keessatti miseensa abbaa torbee jechuun man jireenyaatti ol seenuun dargaggoo shamman tokkeessa qaluun garjabeen nama uummata magaalaa Naqamtee akka argisiisan wagga darbitu bar kanaallee ittiin fufuun dargaggoo 3 mana hidhaatii baasuun magaalaa Naqamtee irraa baasanii fuula hawaasaa duraan rasaasitti roobsuun gatanii deemuun gocha yeroo dhiyoo har raawwatamedha. Waxbajjii 20 bar 2022 namoota 3 galgal sa'aatii 2 mana hidhaatii baasanii ajjeesuun baknee torkiin hin jirre gatanii deemuuf reeffi torbaan tokkoon booda argamu jiraattota ilaan argan arratti biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiran. Manidha magaalaa Naqamtee keessaa baasuun aanaa Waayyuu Tuqaa bakka addaa Hireecherii jedhamutti ajjeesanii hagatan yoo ta'u torbaan lama asitti namooti ajjeefamanii bakkanaatti argaman nam 11 ga'u jiraattoti hun ifoomsanii jiran. Akka jiraattoti dubbataniitti manidha waajirtii magaalittii keessatti hidhamanii haturaniif namooti lama aanaa biraa irraa hadhufan yoo ta'u maqaan isaanii adda hambaan ta'u dubbatanii jiran. Namoota kanneen keessaa magaalaa Naqamtee keessatti waxabajjii 8 bar 2022 buufata konkolaataa duraa bajaajii keessaa qabame hidhan Maamush Eeliyaas kan jedhamu yoo ta'u Maamush Eeliyaas abba daa'im tokkooti man isaa sakatta'uun oma eegii keessaa dhabaniin booda haadha isaa qabanii hidhuun isa immoo baasanii ajjeesanii gatanii jiran. Namni ammaan maqaan addiin baan tokko magaalaa Siree irraa qabame magaalaa Naqamteetti akka hidham kaa'iman jiraattonni hunneen ka'aaf tokko ammoo eenyu akka ta'eef eessaa akka dhufu wanti beekam hin jiru jedhanii jiran.
Egaan daawwattoota keenya kabajamu har'aata biyyoolessa Oromiyaarraa oduun idilee kan galgala kanaaf qindeeffannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Upsin darba ya dadira ini dirra gota fana galman genya nuti mana itu tangki betu jeti dule wabo inti bekti asaba ko saboda ingar komnu kanamboda olinganu wal barbana sabagamta kamutana Mali punya mana tenye, kota lola itu sene, udah bisa rangenye, udah bisa rangenye. Ini dana malif tenya, kota lola biya kenya, Oromiya nutabenya, Oromiya nutabenya. Ya loli loli lola kota ko. Nabdana shakira farako ya lole lole lola gotako nabdana shakira farako ya lole gota mutti tenara ya lole jabashi tunara ya lole hamuda biyakiya ya lole hundumdo na kubeya ya lole biya nuntu kamne ya lole karade mandosisa ya lole amakawe sikande ya lole nyabashi lolisa ya lole mutiburi bafana ya lole marigumanyanu ya lole Oromiya egana ya lole jamarsini ilanu ya lole lolindo tagutako labdana shakira farako ya lole lolindo tagutako labdana shakira farako Mubaragori, haramurgori, mubaragori, sakiti loli. Rangenge barana barana, gadimnu alana alana. Rangenge barana barana, gadimnu alana alana. Sumaniga hubbisi adirabe, akkasi puresa, tuttuke abadabe. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo adoolessa 5/2022 isin dhageessisa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin ana qaafan fayyiraati. Reefi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii laalessa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuun wamboo ganda galaan waddeessa bakka addaa tulluu bagalloo jedhamutti qaxxisaan mooraa isaanii qotatanii jiranitti dhaquun 3 ajjeesee 2 madeessuun Dr. Hospitaala Amboof hojii dabalataa uumeera. Lolli hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. falma biya ko fan kufa si faware gama tola martuba bila esi falma biya ko fan kufa si faware gama tola martuba bila esi falma biya ko fan kufa si faware gama tola martuba
beela'eensi falmaa biyya koo fakkufaa sifa wareegamaa tola faantuubaa. Kilaashii baadhannee garbummaarra jennee walaabummaa keenyaaf dhiigumaan falminee daandiirraa hin gorruu nuti sirra riirraa seenaa dukkanoftuu dhiigumaan jijjiirra irbuu seenne qabnaa galmaannuu mageenyaa. Oromoo fixanii haaluun duruma irraa dhufe. Lola Minilik Oromoo cabsuuf lolaa ture irra jireessi deeggartoota sirna nafxanyaa lola qulqullaa'aa jechuun faarsu. Warri kaan ammoo impaayera amma jirtu kana ijaaruuf akka lolaa ture amanu. Impaayera ijaaruuf lola lolame malee erga Oromoon cabee dhiibbaa Oromoo irra ga'a tureef garuu deebii hin qaban. Oromoon erga cabee kaase Minilik Oromoo bifa garbaan gurguruu yoo durboonni Abashaa heerumtuu bifa kennaan shamarran waliin kennaa ture. Loltoota isaaf yeroo gulantaa aangoo dabaluufitti akkasumallee baay'ina kennaa Oromootaa mana keessa hojjetaniif dabalaa fi deemaa ture. Cabuu isaan dura baay'inni uummata Oromoo miliyoona 10 akka turee fi yeroon booda garuu baay'inni sabichaa gara miliyoona 5tti akka gadi bu'e ragaa barreeffamaatu dhugaa ba'a. Seenaa Rirminyaatu kan jedhameefis isa kanaaf. Baruma roorroo kana keessa Oromoon tokko gibira midhaan qotataa ba'e irraa galchuuf qe'ee dabballoota sirnichaa yoo deemu dubartoonni dabballoota kanaa nyaata osoo hin kenniniif olii gadi otoo ergatanii Oromoon kun beelaan kufee du'ee argame. Ergamtoonni mootichaa arganii awwaaluuf yoo boolla qotan niitiin dabballee tokko argitee ishee kan biraa waamuun waan ta'aa jiru kana yoo gaafattu salaam na'u andi gaallaa moota yoonaal jechuun deebisteef. Bara 1931tti Haile Sillaaseen yeroo jalqabaaf seera impaayerittiin ittiin bultu kan raggaasise yoo ta'u, seericha keessattis gaallaan bihoon sawuma mootiin labbatim jechuudhaan nurratti mirkanaa'e. Kana jechuun baruma Tafarii Mokonnon kana keessayyuu Oromoon akka namaatti ilaalamaa akka hin turree fi yoo ajjeesanillee homaa rakkoo akka hin qabne mul'isa. Minilik Oromoo cabsuu keessatti Oromoo Arsii fi Harargee jumulaan bakka fixetti ilmaan nafxanyootaa fi jala deemtonni isaanii gocha sana haaluun akkasumallee gaarummaaf raawwate jechuun dogoggora seenaa kan biraa keessa gangalatanii. Tiksitoonni sirnichaa dhiiga ilmaan Oromoon gara aangootti dhufuun maqaa ofii gara PP'tti jijjiirrachuun afaan faajjii uumaa jiranis bara isaanii kanatti dhimma siidaa yaadannoo wareegamtoota aanolee fi calanqoof ijaarameen waan jedhan ni qabu. Dhugaa siidaa kanaa utuma beekanii yeroo aangoo isaanii tursiifachuufis haa ta'u sodaa leellistoota sirnichaa irraa qabaniin siidaa sanaan siidaa asoosamaan ijaarame jechuun dhiiga qulqullootaatti maqaa salphaa kana kennanii darbaniiru. Bara Suusiniyoosii fi Teediroos irraa eegalee dhumaatiin Oromoo hija hawaasa addunyaa jalaa dhokataa hin turre. Karoora bu'uureessitoonni impaayera Itoophiyaa baafatanii ittiin hojii eegalan garuu hawaasni addunyaas ta'ee biyyoonni tokko tokko Oromoo akka isaan hin gargaarree taasisuun michoomaa fi deeggarsa biyyoota alaa ofumaan dhuunfachuun meeshaalee lolaa fi tooftaa lolaa biyya alaa irraa fidachuun ittiin Oromoo cabsaa turaniiru. Warri adii dhumaatii Oromoo kana kan ijaan arganii fi kan dhaga'an irra jireessi isaanii akka waan sirriin raawwatamee fi maqaa sirnichi nutti moggaaseen nu waama barreeffamoota seenaa tokkuma kana bara 2021 keessa labsiin zamachaa Minilik yookaan duula Minilik jedhu akka biyyattiitti labsamuun xiyyeeffannoo isaa daguuggaa ilmaan Oromoo irratti taasifatees ture. Isa kanaaf akka fakkeenyaatti kaasnee ilaaluu wanti dandeenyu kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxummaa Fursee bakka addaa Intalee jedhamutti aangawoota mootummaa impaayerichaa dabalatee artistoonni jajjaboon kan irratti hirmaatan imaltoota konkolaataa tokko sababa Oromoo ta'anii fi afaan Oromoo dubbataniif konkolaataa irraa uleen tumamaa lafatti gadi darbatamuun lafatti ammoo rasaasaan tumamanii yoo dhuman ragaa isaa viidiyoon ilaaluun ni danda'ama. Kana raawwachuun isaanii otoo isaan hin ajaa'ibin garuu propagaandaa sobaa irratti hojjechuun Oromootu Amaara fixe jedhanii ittiin saba Amaaraa addunyaarra jiru sobanii madda galii godhachuu isaaniiti. Shaashii zamachaa Minilik jedhu mataa ofiitti maratanii afaan Amaaraan waliigalaa gocha gara jabeenya kana Oromoo irratti erga raawwataniin booda waraana bilisummaa Oromootu uummata Amaaraa fixe jechuun oduu sobaa fi rakasa ta'es hojjetanii turani. Gama biraatiin ammoo
qeerroowwan ola deemoo sirni impaayirichaa haala sukkaneessaan nyaatee suura barbaadanii akka waan ijoolleen isaanii Oromoon ajjeesetti fuula hawaasa addunyaatti dhiyeessuun gama biraatiin ammoo goofandimii ittiin banachuun suuraa ilmaan Oromoo ajjeefamanii madda galii taasifatu. Isa kanaaf akka fakkeenyaatti kan kaasnu qeerroo Amaanu'eel Wandimmoo magaalaa Dambidolloo Addabaabaayii irratti haala sukkanneessaan ajjeefame suura isaatti fayyadamuun Amaaraa akkanaan ajjeesan jechuun warraaqsa uumuu fi madda galii godhachaa turaniiru. Ittuma fufuun torbee darbee Koloneel Abiyyi Ahmed paarlamaa biyyattii irratti qawwee gurraacha faannoon akkamitti hidhate jechuun akkuma salphaatti ilaalee darbuuf yaalee ture. Dhimmichi garuu dhimma salphaatti ilaalamu hin turre. Akkamitti akka hidhatee fi yoom akka hidhates haalaan beeka ture. Lola gama kaaba impaayirittiin ture tasgabbeessuuf ilmaan Oromoo qaama nageenyaa ta'an akkuma saboota kaanii dirqamni itti kennamuun gara kaaba impaayirittiitti imalu. Yoo achi ga'an garuu kan isaan mudate diina silaa diina jedhamanii itti himamee deeman otoo hin taane diina fira jedhamanii deemantu diina itti ta'ee isaan eege. Qawwee dhiyeenya kana Turkii irraa seenee hidhachiifamanii waan deemaniif humni leellistoota sirna nafxanyaa Amaaraa qawwee sana hiikkatee humna faannoo jedhamutti hidhachuu waan barbaadeef akkuma achi ga'aniin hiikkachiifamanii namoonni 3,500 ol ta'an lafa holqa tokko keessa teessifamuun boombii imimmaanessaan ukkaanfamanii yoo dhuman viidiyoo irraa ilaaluun ni dandeenya. Akkuma viidiyoo irraa ilaalaa turretti warri ukkaamamee kufee battalatti warri ka'ee keessaa fiige ammoo rasaasaan waadamanii akka dhuman ni mul'ata. Taateema torban darbee kanaan dhalattoonni Oromoo magaalaa Gambeellaa keessa jiraatan afaan Oromoo dubbachuu fi Oromoo ta'uu qofaan ajajni loltoota mootummaatti kennamuun magaalaa keessa mana irra deemuun manaa gadi waamuun rasaasa itti roobsuun yoo ajjeefaman kanas viidiyoo irraa ilaaluun ni danda'ama. Haadha ijoollee 3 kan taate loozii yookaan ocholoonii gurguruun ijoollee ishee kan guddistu afaan Oromoo waan dubbatteef qabamtee Oromoota warra siri'eeffiitti guurame rashanamuuf deemutti makamuun daqiiqaa muraasa boodas akka rashanaman ragaan magaalaa Gambeellaa irraa nu ga'e ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa uummattoota Gambeellaa qindoominaan magaalaa Gambeellaa seenuun humna nageenya keenyaa irratti tarkaanfii fudhate jechuun tarkaanfii uummata meeshaa maleeyyii irratti fudhatamu deebii qawween deebisuu otoo hin taane tarsiimoo daguuggaa ilmaan Oromoo irratti ba'ee jiru mul'isa. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbiitti humna gaachana sirnaa jedhuun uummata fixuun waraana bilisummaa Oromootu Wallagga keessatti Amaara fixe jechuun iyyanii iyyisiisanii miidiyaalee gurguddoo addunyaa dabalatee kan biyya keessaa hedduu dogoggorsuun odeessa sobaa akka tamsaasan taasisaniiru. Qaamni mootummaa dhimma kana qindeessuun lubbuu namoota meeshaa maleeyyii saboota waggoota hedduuf wal makee waliin jiraataa ture fixuun ajandaa uume kun qaamni walabaa haa qoratu yoo jedhamutti garuu achi buute isaatu dhabama. Namoonni rukuttaa sanarraa hafanii carraa argatanii yoo dubbatan milishaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin akka dhukaasni banamee fi fixinsi kunis qaama mootummaatiin akka ta'e yoo dubbatan viidiyoon ni mul'ata. Yeroo garagaraatti dhimma Oromoota gara lixa Oromiyaa jiraatanii amantiin wal qabsiisuuf yaalii gurguddaan taasifamaa tureera. Dhimma amantii kiristaanaaf gara lixa Oromiyaa imalanii kan turan Abuuna Rufaa'el hidhameera, saamameeraa fi kan kana fakkaatan jechuun shirtoonni bu'aa siyaasaaf yoo ololan inni garuu waan gara lixa Oromiyaa jiruu fi waan Oromoota lixa Oromiyaa afaan isaan akkana jechuun dhugaa ba'aniiru. Walumaa galatti sirni impaayera Itoophiyaa bu'uuruma isaa irraa jibbinsa sanyii Oromoo irratti kan bu'uure Somaaleef qarshii yoo hiru walumaan ilaalaa turre. Amaaraaf qarshiin miliyoona 100 erga kennameefi as Amaarri humna faannoo jabeessee gurmeessuun karaa godina Wallagga Ba'aa aanaalee Giddaa, Kiramuu, Amuuruu, Limmuu, Haroo Limmuu, Ebantuu fi kan kana fakkaatan seenanii Oromoo akka ajjeesan, saaman, qabeenya irraa gubanii fi buqqisan taasifameera. Lixaa fi kaaba shaggaritti yaaliin akkanaa gurguddoon taasifamaa turaniiru. Somaalee fi Sidaamaanis erga qarshii sana fudhataniin booda humna addaa qaban humnoota badii Oromiyaaf gumaachuun lola kibba Oromiyaa Gujii keessatti taasifamaa ture bakkoota baay'ee irratti hirmaataa turuu isaaniis walumaan quba qabna. Gidduu kanattis uummattoota kibbaa dhiyaa Itoophiyaaf qarshiin miliyoona 100 yoo kennamu argaa jirra. Kunis
humna addaa naannichi qabu irraa fudhachuuf yookaan ammoo akkuma naannoo Amaaraatti taasisan sana humna haaraa ijaaruufis ta'uu mala yaadonni jedhan yookaan ni argamu. Waggaa darbe keessa barattoota Amaaraa Yuunivarsiitii Dambidolloo keessa waraanni bilisummaa Oromoo ukkaamsuun fudhate jechuun dookumantarii sobaa qindeessuun Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessatti ijoollee Oromoo barataa jirtu fixani. Oromoo fixuun Oromootu Amaara fixe jechuun seenaa gurraacha Oromoo irratti maxxansaa akkuma dhufaniin bara kanas bakkoota hedduutti seenaa kana irra deebiin raawwachuun seenaa Oromoo hawaasa addunyaa biratti fokkisaa godhanii mul'isuuf dhagaan isaan hin garagalchine hin jiru. Hayyoonnii fi beektonni Oromoo kutaa addunyaa kana biyyoota garaagaraa irra jiraattan dhugaa Oromoo kana baasuu irratti akkuma hojjetaa turtan ammas waliin ta'uun dhaabbilee mirga namoomaa, mootummoota gamtooman, dhaabbata miidiyaalee gurguddoo, hawaasa addunyaa fi kan kana fakkaataniif xalayaa barreessuu irraa hanga qaamaan argamtanii hubachiisuu irratti akka hojjettan abdii qabna. Barreessuu fi seenessuun kan isin waliin ture hojjettoota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uun an naatoo lammiiti. Waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.